Odesus wa ego bayisa atiwa abekto maltuna yandisa kaketif male uftajrachunko ya daketin male anarraga Magaba kanilama Afura kulkullu Waaqa tokko Ameen Jiraata bara bara kan ta'e Ariyaam teessoo isaa irratti kan galateeffamu Waaqa Israa'el barotaan duratti teessoo isaa kabaja irratti qulqullummaaf tokkummaaf sadummaa isaatiin kan beekamu Waaqa nageenya kan ta'e Amaanu'eel Elishadaay Yesus Kristos ulfinniif kabajni maqaa isaatiif haa ta'u yeroo hundumaa fakkaattii kan hin qabaanne dubartoota mara keessaas Waaqayyoo Shikan filate ulee Aaroon kan taate kakuu araraa Musee qulqullichi Yaaqoob finota loozaatti kan arge ulbaatii warqee kan taate ilma Waaqayyoo tokkos ilma ishee Yesus Kiristoosiin durbummaadhaan ulfooftee durbummaadhaan kan deesse haadha Waaqayyoo qulqulleetti Maariyaamiif galanni haa ta'u lakkoofsi isaanii kumaaf kitlaan kan hin lakkaa'amne teessoo fuula Waaqayyoo dura dhaabatanii waa'ee qulqullummaa Waaqayyootiif qulqulluu maqaasaa kan leellisan akkasumas yeroo hundumaa faaruu Daawit boqonnaa 90 lakkoofsa 11 gubbaa irratti akkuma barreeffame gufuun miilla keessan akka isin hin rukunneef ergamoota koo fuula keessan duratti nan erga jedhamee akkuma barreessame Waaqayyoon dura dhaabatanii waa'ee keenya kan nuuf kadhatan ergamoota Waaqayyootiif kabajni haa ta'u Ruhama Waaqayyo arjummaa isaa isiniif baay'isee akka Daawit baganaadhaan faaruudhaan fuula Waaqayyo kan dhaabattan faarfattoonni hundumti keessan Waaqayyo arri rifeensa keessanii gonfoo jireenyaa isiniif taasise jireenya keessan hundumaa irratti kan isin ga'e hundumti keessan maqaa Waaqa Israa'eliin akkamiyyuu nageessanii sagaleen keessanii nagaamu akkamiyyuu nageessanii kabajniif ulfinni oqubaaf sagalni Waaqa keenyaaf haa ta'u egaa yeroon kun yeroo itti fuula Waaqayyoo dhaabanne waa'ee sagalee Waaqayyoo itti dhaggeeffannu qofa otoo hin taane bara itti cubbuu keenya maraaf gaabbii itti gallu akka nuuf ta'uuf fedhaaf eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u yoo Waaqayyo nu gargaare yoo inni nu gargaare mee warri Waaqayyo sin gargaare sagalee keessan ol kaasaati yaa Waaqayyoo jedhame bara koo keessatti maalummaa koo keessatti yaarni abbummaa kee yaarni maalummaa kee yaarni abbummaa kee akka na dhuunfatuuf fedhaaf eeyyama kee nuuf haa ta'u ameen egaa yeroo kanatti yoo Waaqayyo nuuf eeyyame turtii keenya keessatti sagalee Waaqayyoo akkas jedhu waliin baranna hundumti keessan sagalee keessan ol kaasaati sagalee kana jedhame Ruhamaa jedhame Ruhamaa jechuun saba dhiifama barbaadu jechuudha raajicha Hosee boqonnaa 2
lakkoofsa 3 gubbaa irratti sagaleen waaqayyoo inni jiraataan kun barreeffameetu jira. Ruhaamaa jechuun saba yookiin ummata dhiifama barbaadu jechuudha. Kaayyoon yaadni ijoon barumsa kana bara keenya keessatti waaqayyoo dhiifama daangaa hin qabne handaara biyya lafaa hunduma isaa irratti ayyaana isaatiin dibamanii golboomanii warreen mana isaa keessatti deddeebi'an dhiifamni waaqayyoof araarri waaqayyoo isaaniif baay'ate akka jiru addunyaaf labsu. Sagaleen kun sagalee jireenyaati. Sagaleen kun sagalee deebi'uuti. Sagaleen kun sagalee waaqayyooti. Raajichi Hosee jedhamu kun bara sana keessatti mootonni Israa'el baay'een isaanii akkasumas sabni Israa'el waa'ee dubbii sagalee waaqayyoo gurra qofaan kan dhaggeeffatu, sagaleen waaqayyoo garuu dhiifama akka ta'e, sagalee waaqayyoo garuu araara akka ta'e sabni Israa'el hin hubanne jedha. Maaliin taane hin hubanne. Kanaafidha Iyyoob kitaaba isaa boqonnaa 34 lakkoofsa 14-17 yommuu ilaallu akkas jedha. Waaqayyoo karaa tokkos karaa biraas ni dubbata, namni garuu hin hubatu. Namni maaliin ta'u? Waaqayyo kalees bara kakuu moofaa keessatti saba Israa'eliin waa'ee sagalee jireenya, waa'ee deddeebi'u, waa'ee nagummaa isaa, waa'ee abbummaa isaa saba Israa'elitti karaa raajotaatiin labsee ture. Sabni Israa'el garuu gurri isaa, maalummaan isaa, yaadi isaa waaqayyoon irraa kan fagaate ture jedha. Eenyurraa kan fagaate ture? Saba waaqayyoo bara keenya keessatti waaqayyoo wajjin jirra jenna malee, waaqayyoon faana jirra jenna malee, yaadi keenya waaqayyo irraa erga fagaate baroonni baay'een lakkaa'amaniiru. Kanaafidha tokkoffaa Moototaa boqonnaa 18 lakkoofsa 21 gubbaa irratti akkas jedha. Amma yoomitti yaada lamaan okkoltu? Amma yoomitti yaadi keessan waaqayyo irraa fagaata? Amma yoomitti maalummaan keessan waaqayyo irraa fagaata? Kaleessa seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 21 gubbaa irratti Israa'el mucaa koo hangafaati jedhee waaqayyo Israa'eliin waa'ee mucummaa erga laatee isin abbummaa waaqayyo maaliif gantanii? Eeyyanni beekama dhiifamni waaqayyo baay'ee. Tokkoon keenya cubbuun keenya akka bara kakuu moofaa irratti barreeffama too ta'e fuula waaqayyo namni dhaabatu hin jiru. Jiraayi nuun keessaa kan qulqullaa'e isaan cubboo hojjetan gubbaa irratti namni harka kaasu gonkumallee hin jiru. Kanaafidha waaqayyo guyyaa irraa kanatti sagalee ruhaamaa jedhuun akka barannu kan nu feeyyame. Waaqayyo dhiifama isaatiin, araara isaatiin gara isaatti akka nu deebisuuf fedhaa feeyyama isaa nuuf haa ta'u. Ijoollee waaqayyoo egaa akkuma jalqabe isinitti himetti waaqni koof waaqni keessan xumurri barichaa yommuu ga'etti waaqni Israa'el ilma isaa tokkicha dubartii irraas kan dhalate seeraa gadittis seera qofatoo hin taane seera jabeessuudhaaf sagalee raajotaa jabeessuudhaaf gara addunyaa kanaa dhufe jedha. Qulqullicha Phaawulos ergaa isaa gara warra Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 gubbaa akkas jedha. Xumurri barichaa yommuu ga'etti waaqayyo ilma isaa tokkicha erge. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Xumurri barichaa jechuun maal jechuudha? Fayyinni namootaa yommuu ga'etti warreen kaleessa badii balleessaniif, warreen kaleessa gidiraa keessa turaniif waaqayyo akeekni isaa, yaadni isaa, maalummaan isaa ilmaan isaatiif kan qabu dhiifamadha. Maalidha? Maali saba waaqayyo? Dhiifamadha. Kanaaf amma Hoseen saba kanaaf dhiifamni haa ta'u. Maaltu haa ta'u?
dhiifamni haa ta'u baay'een keenya bara keenya keessatti dadhabina obboleessa keenya dadhabbii obboleettii keenya irra darbuuf yoo osoo dandeenyu iccitii xiqqaa bakka guddaa irratti bakka qilleensi afarsuu danda'u gubbaa irratti bakka irratti kan isaan baasne baay'ee keenyatu jira saba Waaqayyo. Har'a garuu Waaqayyo warreen sagalee jireenyaa kana dhageessan warreen sagalee fayyinaa kana dhageessan dhugumaan isiniin jedha Waaqayyo abbaa araaraati. Waaqayyo abbaa maaliiti? Waaqayyo abbaa maaliiti? Abbaa araaraati. Baay'een keenya lagaan wal qoodneerra. Baay'een keenya qooqaan baay'een keenya afaaniin lagaan wal qoodneerra. Seenaa tokko kitaaba keessatti wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa tokko kaastanii yommuu ilaaltanu seenaa tokkotu jira. Magaalaa Samaariyaa keessatti dhiifama Waaqayyo kan barbaadu arjummaa Waaqayyo kan barbaadu barri ishee arraba namootaatiin kan hadhaa'e jireenyi ishee afaaniif olola diinaatiin kan dukkanaa'e jireenya dukkanaa jireenya sukkanneessaa keessa kan jiraattu dubartii Samaariyaa haatiif abbaan ishee maqaa isheef moggaasanii isheen garuu maqaa kanaan waamamtu dubartii Samaariyaa jedhamti. Dubartii maali? Dubartii Samaariyaa. Magaalaa Samaariyaa keessa waan jiraattuuf haatiif abbaan ishee maqaa isheef moggaasan warri magaalaa Samaariyaa irraa fudhatanii jedhu. Al tokko jireenya keenya keessatti yeroo keenya baay'een keenya Waaqayyo bara keenya keessatti wanta inni nuuf godhe yommuu dagannu maalummaa keenya miti maqaan keenya leen irraa jijjiirama saba Waaqayyo. Maqaan keenya akka hin jijjiiramne Israa'el qofa akka ta'u Waaqayyo nu gargaaru. Kana booda dubartiin kun magaalaa Samaariyaa keessa yommuu jiraattutti fuulli namootaa yaadni namootaa arrabni namootaa ishee madeesse. Dubartiin kun dhiifama barbaaddi saba Waaqayyo. Maal barbaaddi? Maal barbaaddi? Dhiifama barbaaddi. Abbaan dhiifamaa garuu eenyuun qofadha? Waaqa Israa'el. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Kana booda guyyaa tokko Yesuus Kiristoos fayyisaa addunyaa kan ta'e durba Maariyaam irraa kan dhalate xumura barichaa boodas addunyaa kana irratti isa badee ture Addaamiin barbaacha kan dhufe ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos gara Samaariyaa dhufe. Gara eessaa dhufe? Gara barumsa keenyaatti Waaqayyo haa dhufu. Gara gaa'ela keenyaatti Waaqayyo haa dhufu. Gara maalummaa keenyaatti Waaqayyo haa dhufu. Saba Waaqayyo baay'een isaanii gaa'elli isaanii kan diigamu baay'een isaanii hojii isaanii irraa kan ari'aman baay'een isaanii jireenya hawaasummaa keessaa kan fottoqan Waaqayyo isaaniif maal akka yaadu Waaqayyo isaaniif gaara yookiin kattaa jireenyaa gubbaa irratti isaaniin akka diriirsu yommuu dagatan Waaqayyo callisa. Waaqayyo maal ta'a? Callisa. Bara Israa'el keessattis Waaqayyo si'a baay'ee calliseera. Waan isin himu keessaa tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 3 kaastanii immoo boqonnaa 5 yommuu dubbistan bara Eeliin mootummaa Israa'el gubbaa irratti waggaa 40 mo'ee keessatti sagaleen Waaqayyo gara Eelii dhufe gara ijoollee isaatti deemee sagalee Waaqayyo akka dubbatu Waaqayyos isaan kanaan dhiifamaan akka isaan golgu yommuu dubbatu Eeliin maal jedhe? Yaada Waaqayyo irraa yaada koo wayyee. Kana booda Waaqayyo hin callisee jedha. Waaqayyo maal jedhe? Hin callisee. Itiyoophiyaan kaleessa jireenya gaarii keessa kan turte sirna hadhaawaa keessa dabarte bara qabsoo darban keessatti waa'ee mana qulqullummaa waa'ee Waaqayyo waa'ee sanyii namootaa odoo hin taane waa'ee sanyii Addaam manni amantaa itti lallabamaa ture guyyaarra nagaan badee tokkummaan badee obboleessi dhiifama obboleessaaf gochuu kan hafe saba Waaqayyo dhiifama Waaqayyo nuuf godhe obboloota keenya gochuu waan dadhabneef. Kana booda Yesuus Kiristoos dadhabeetu
galaana Yaaqoob yookiinis immoo Yaaqoob bishaan inni bitee ture akkasumas immoo boolla Yaaqoob jedhamee kan beekamu naannoo sana taa'ee jedha. Waaqni hin dadhabne waa'ee kuuf waa'ee keessaniif dadhabe foon addaam waan uffateef. Kana booda galaana kana bukkee yommuu taa'etti dubartiin magaalaa Samaariyaa keessa jiraattu kun maqaa kan hin qabne yommuu namoonni mana isaaniitti galan yommuu namoonni balbala isaanii cufatan dubartiin kun immoo bishaan waraabuudhaaf gara lagaa deemti. Gara eessaa deemti? Al tokko tokko Waaqayyoon hin sodaannu. Namaaf iddoo guddaa kenna namatti ree dhugumaan beekamaa warra kabaja isaaniif ta'uuf kabaja akka laannu kitaabi dubbateera. Garuu kabajni nuti Waaqayyoof laannu kabaja namaa irraa addadha. Kana booda dubartiin kun namoota waan sodaattuuf sodaa keessa dabarteeti gara lagaa dhufte. Gara eessaa dhufte? Foon waan uffatteef waan dheebotteef gara laga kanaa dhufte jedha. Kana booda isheen kan baqattu nama ture amma garuu fayyisaa kan ta'e aarsaa dhugaa beenyaa karfalee guyyaa gaafa jimaataa fannoo gubbaarra waa'ee keessaniif kan oolle ilma Maariyaam Yesuus Kiristoos bishaan Yaaqoob kana bukkee taa'ee jira jedha. Dubartiin kun baay'ee naati. Inni kun eenyudha? Fuulli isaa akka calaqqee kan ifu, fuulli isaa akka balaqqee saarii kan ifu. Dhugumadha inni kun raajota keessaa isa tokkodha. Kaleessa raajonni baay'een isaanii waa'ee sagalee jireenyaa labsaniiru. Raajonni baay'een isaanii waa'ee nageenyaa labsaniiru. Raajonni baay'een isaanii waa'ee tokkummaa labsaniiru. Raajonni baay'een isaanii waa'ee dhiifamaa labsaniiru. Garuu laphee koo keessaa dhahannaan onnee koo kan dhahatu nageenyi guddaan namicha kana keessa jira itti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maaltu jira? Nageenyi guddaan, dhiifamni guddaan, aarsaa guddaan namicha kana keessa jireetti. Amma kan isheen dubbattu fooniin yaada foonii. Yaadi keenya hafuuraa maalummaan keenya gaafa jijjiiramu yaadi keenya nama irraa ka'a. Maalummaan keenya nama irraa ka'a. Kana booda callistee bishaan waraabuu jalqabde. Yesuus Kiristoos garuu wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 4 gubbaa irratti mandara Qaanaa Galiilaa jedhamu keessatti haadha isaa maqaa waameen dubartii kana waame. Maal isheedhaan jedhe? Yaa dubartittii nana bishaan kana na obaasi. Maal kana na obaasi? Maal kana na obaasi? Inni gaara uume, inni dachee uume, qilleensaaf bubbee gubbaa kan tarkaanfatu, du'aaf dukkana gubbaa kan heemu Yesuus Kiristoos dubartii kanaan maal jedhe? Yaa dubartittii na maal na obaasi? Raajicha Isaayyaas boqonnaa 55 akkasumas mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 17 gubbaa isin warri dheebottan kottaa bishaan jireenyaa dhugaa tola kaffaltii kan hin qabne. Maal kan hin qabne? Kaffaltii kan hin qabne beenyaan kan itti kaffalame. Dacheen kun yommuu uumame Waaqayyo dachee kana gubbaa irratti galaana kan dhangalaase tola waan uumameef tola kottaa dhugaa. Inni bishaan kana uume dubartii kana bishaan kadhate. Amma kaleessa warri Yihuudootaaf warri Samaariyaa gidduu isaanii dhiifamni hin turre, gidduu isaanii walii galtee hin turre, gidduu isaanii waan cimaatu ture. Kattaa walii galtee hin qabne ture. Kana booda kana cabsuudhaaf akkas jedhe. Dubartiin kun akkas jette. Yaa namicha nana ati Yihudaa warra Yihudaa fakkaata. Ani immoo dubartii magaalaa Samaariyaati. Warri Yihudaaf warri Samaariyaa walii galtee hin qabanu. Maal hin qabanu? Walii galtee hin qabanu. Tokkummaa hin qabanu. Akkamitti dubartii Samaariyaa irraa bishaan kadhattaa jennaan? Isa bishaan kana uume, isa maal kana uume? Sagalee kana dubbadhaa baay'ee natti tola. Isa bishaan kana uume jedhame osoo beekta ta'ee ati iyyuu deebistee kadhatta ture. Ilaala, inni bishaan kana uume, inni galaana uume, inni dachee uume anadha. Kanaafidha raajichi Isaayyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 24 gubbaa akkas jedha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 44
lakkoofsa 24 gubbaa akkas jedha yemmuun samii kana diriirsu yemmuun lafa kana yookiin dachee kanas bishaan gubbaa diriirsee anaa wajjin eenyutu ture nama dhiboo waaqayyo samii kana utubaa malee yemmuun naaf lafa kanas galaana gubbaa yemmuun diriirse anaa wajjin eenyutu ture jedha waaqayyo dhugumadha waaqayyo wajjin kan ture hin jiru sababni isaa jalqaba kan ture jecha waan tureef jechi isaa sagalee isaatiin addunyaa kana boce addaamiin nama jalqabaa kan ta'e ilma isaa taasise teessoo kabajaarra kan kaa'e garuu addaam mijatni yookiinis immoo teessoon kabajaa ittiin tolle teessoon maali teessoon kabajaa naaf hin ta'u namna inni gargaaraa kee haa taatu jedhee bukkee kaa'e hewaan dogoggorsite gara biyya lafaa dhufaatiin ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos tokkoffaa hojii seexanaa barbadeessuuf lammaffaa isa badee jiru addaamiin mucummaa isaa isa jalqabaa isaaf laachuudhaaf kanaaf dubartiin Samaariyaa kana maal jedhe isa bishaan kana uumee otoo beekta ta'e isa galaana kana diriirse hin beekta otoo ta'e atiyyuu hin kadhatta ture yaa gooftaa boolli kun gadi fagoodha yaa gooftaa wanta bishaan itti waraabaman hin qabu garuu namni bishaan ani kennu irraa dhugee lammata hin dheebotu maaliin ta'u bishaan ani kennu burqaan ani kennu taliilli ani kennu hin boora'u kanaaf jennaan yaa gooftaa bishaan ati kennitu kun bishaan akkamiiti laata taliilli kee inni hin boorofne taliila akkamiiti lammaffaa akkan hin dheebonneef yaa gooftaa bishaan kee na obaasi jennaan dhaqi abbaa warraa kee waamii kottu kobaan hin jiru maal kee waamii kottu dubartii kun kaleessa abbaa warraa 5 eerumte 5 isaanii jalaa du'an maal ta'anii warri safaraa gafii kan nama barakachiisne abbaa warraa ishee kan xuurte biyya lafaarraa kan ajjeesteefitti waan arrabsaniif arraba namootaatiin fuulli dubartii kanaa baay'ee gurraacha'eera al tokko laphee keenya keessatti wanta namatti himachuu hin dandeenye eenyu qofatti himannaa eeyyutti himanna namni isin fira kooti aantee kooti obboleessa kooti dhiiga kooti jettanii iccitii keessanitti himattan borga nama biraa ta'e argitu kana booda yaa gooftaa ani abbaa warraa hin qabu jette eeyyeen dhugumaati abbaa warraa hin qabdu abbaa warraa 5 qabda ture 5 isaanii si jalaa du'an inni jaaffaa garuu kan kee miti dhuguma saba waaqayyoo akka muka silkii dhaabateera yoo itti buute namichi kun hin du'a kanaafuu baay'ee gadditi akkas jedhe guyyaa har'aa kanatti araarri waaqayyoo si gonfa yaadi waaqayyoo siif qabu guddaa waan ta'eef har'a mana keetiif nagaan har'a jireenya keetiif nagaan har'a tajaajila keetiif gaa'ila keetiif hojii keetiif nagaan hin ta'a dhaqii gara Samaariyaatti labsi jedhe gooftaan kana booda kaleessa warra sodaattu har'a hin sodaanne gaafa waaqayyo isinitti dubbatu sodaan isin keessaa wada kana booda gara magaalaa Samaariyaatti dhuftee yaa warra magaalaa Samaariyaa yaa warra kaleessa maalummaan koo isin bukkeetti xuraa'e yaa warra kaleessa gafiinaan jettanii har'a namicha otoo hin taane namicha kanan isaan jedhu waaqa waaqotaa kan ta'e waaqa Israa'el kaleessa warri Israa'el warra akka Musee galaana maqaa isaan kan hiran warra akka Iyyaasu samii gubbaa irratti maqaa isaatiin aduu kan dhaaban warra akka Eeliyaas faan baay'een isaanii maqaa isaatiin addunyaa kan raasan ilmi Maariyaam Yesuus Kiristoos ijji isaana argeette galanni waaqayyoof haa ta'u ijji isaana argeera ijji fayyinaa argeeretti kana booda kottaa ilaalaa ittiin jette kottaa maal godha gaafa seenaan keessan jijjiiramu gaafa tarree namootaa dhaabattan gaafa waaqayyo seenaa keessan fokkisaa keessaa isin miliksee isin baase gaara jireenyaa gubbaarra isin naabu diinni keessan jedhee isin laala maal argatan laata maaltu isaaniif ta'e laata jechuudhaan waan baay'ee dubbata dubartiin kun garuu gara magaalaa Samaariyaatti ol deebitee sodaan ishee keessaa bade amani malee
jechi kun yeroo baay'ee taaksii irratti waan arginuuf girgiddaa irratti waan arginuuf jecha salphaanutti fakkaachuu danda'a garuu ameen jechuun waaqayyo jechuudha maal jechuudha ameen jechuun maqaa Yesuus Kiristoos mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14 gubbaa akkas jedha ameen kan ta'e akkas jedha ameen inni ta'e gaarummaa kan raawwatu raajii kan raawwatu warra du'an boolla keessaa kan kaasu ameen inni ta'e akkas jedha jedhee dubbata Yohaannis kana booda dubartiin kun harka ishee bal'istee kaleessa fuula ishee kan dhoksitu har'a garuu akkas jetti har'a waaqayyo seenaa koo jijjiireera mana kootiifis dhiifamni guddaan ta'eera mana kootiif guyyaa irraa ruhaamaa ta'eera faaruun keessa ruhaamaa lallabi keessa ruhaamaa qulqulleessaan keessa ruhaamaa ta'eera kanaaf warri kaleessa ija dhiifamaatiin nallaalle har'a garuu abbaa dhiifamaa kan ta'e Kiristoos Yesuus ilmi Maariyaam tokkichi ilmi waaqayyoo kaleessa Isaayyaas boqonnaa 53 gubbaa irratti kan dubbate dhaloota keessaa eenyutu hubate waa'ee keenyaaf kan reebame akka hoolaa qalamu warra isan qala fuulduratti kan adeeme homaa kan hin dubbanne waa'ee cubbuu keenyaaf kan callise Yesuus Kiristoos iji isaanaa argeera jette galanni waaqayyoof iji waaqayyo nu argu saba waaqayyo namni iji waaqayyo isa arge gammadee jiraata namni iji waaqayyo isa arge obboleessa isaatiif dhiifama laata guyyaa tokko waa'ee dhiifamaa kana duuka boonni waaqayyo hin beekan turan waaqayyoon faana jiraachaa dhiifama wallaaluun cubbuu miti waaqayyoon faana jiraachaa dhiifama wallaaluun beekumsa dhabuudha kana booda duuka boonni waaqayyo warreen qomoo garaagaraa keessaa dhufan isaan kaan qomoo Daan jedhamu keessaa isaan kaan qomoo Yisaakor isaan kaan qomoo Zaabiloon isaan kaan qomoo Yihudaa isaan kaan qomoo Yeftaalem kan jedhamu keessaa walitti qabamanii galanni waaqayyoof haa ta'u inni walitti qabe waaqayyo maqaan isaa ulfaatu tokkummaa isaa kan nuuf laate waaqayyo maqaan isaa ulfaatu jireenya gaarii kan nu badhaase waaqayyo maqaan isaa ulfaatu dhiifama isaatiin lallaba keenya ruhaamaa kan taasise waaqayyo maqaan isaa ulfaatu bakka bittinfamnee turre keessaa isiniif tokkummaatu ta'a jedhee tokkummaa obbolootaa chaappaa isaatiin yookiinis immoo qulqullummaa isaatiin walitti kan sassaabe waaqayyo maqaan isaa ulfaatu kana booda dubartii kanaan har'aa kaasee ruhaamaa har'aa kaasee mana keetiif dhiifamni ta'eera maal ta'eera maal ta'eera dhiifamni ta'eera har'aa kaasee mana keetiif nageenyi ta'eera abdiin kee kaleessa akka warra daandii Emaa'us gubbaa imalu akka Luqaasiif Qeleophaa kan ture har'a garuu abdiin kee inni citee ture dheerateera abdiin kee deebi'eera gaa'illi kee deebi'eera jireenyi kee deebi'eera sagalee labsii itti labsite kanaaf lallabi keenya maalidha ruhaamaa jechuun maal jechuudha saba maal barbaadu dhiifama barbaadu galanni waaqayyoof haa ta'u warri gama kana ameen hin jettan waaqayyo maqaan isaa ulfaatu warri jaalalli waaqayyo isaaniif baase warri eebbi waaqayyo labbi isaan tuttuqu akka obboleettii Musee akka Maariyaam kabaroo malee faarsu kanaaf guyyaa irraa kanatti waa'ee dhiifamaa waa'ee deebi'uu waa'ee waaqayyo wajjin jiraachuun kan nu gorse waaqayyo maqaan isaa ulfaatu barumsa koo asirratti yommuu dhaa'u raajii Hisqeel akkasumas Ermiyaas gubbaa irratti sagaleen barraa'ee jira raajichi Ermiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 16 akkas jedha sabni koo na yakkeera aarsaanaaf ta'us waaqolee biraatiif laateera kanaaf saba kana gubbaa irratti dhiifama osoo hin taane murteen itti laadha jedhe waaqayyo murtee akka nutti hin laanneef dhiifama isaatiin akka nu waamuuf fedhaa fayyama isaanuuf haa ta'u akkasumas raajicha Hisqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 25
hanga soddami tokkotti isinitti hima yaa saba Israa'el maaliif duutu ani waaqni keessan waaqa dhiifamaati ani waaqni keessan waaqa deebi'uuti waan ta'eef badiisa keessan waan ani hin barbaanneef deebi'aati lubbuun jiraadha maaliin jiraadha deebi'aa nagaan jiraadha deebi'aa nagaan jiraadha deebi'aa waaqayyo wajjin kattaa jireenyaa gubbaa irratti faaruuf ililleen jiraadha kan nu barsiise kan nu gorse waaqni Israa'el maqaan isaa ulfaatu mata dureen barumsa keenya maal ture Ruhaamaa jedhame Ruhaamaa inni nu barsiise inni nu gorse gara mana jireenyaa isaatti kan nu deebise firii 30-60 busree dhaaltota mana isaa akka taanuuf fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u boris waggaa har'aas waaqayyo lakkoofsa keessaa osoo nu hanqisin mana isaa keessatti gammachuuf ililleen walitti akka nu qabu fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u inni nu barsiise waaqni waaqotaa mootiin moototaa jiraataa bara baraa kan ta'e ilma Maariyaam tokkicha ilma waaqayyoo guyyaa dhufaatii isaatti nu faana akka ta'u akkasumas mootummaa isaa gubbaa irratti akka nu yaadatuuf fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u galanni waaqayyoof haa ta'u.